Kun ajaa'iba kan turee raajii argaa jedhu. Sa'a uleen of hooqattu agartanii beektu? Akka qorattoonni jedhanitti dhalli namaa waggoota 10,000f horii horsiisee waliin jiraateera. Takkaa garuu waan akkasii jechuunis ulee yookiin harataan horiin yeroo dhimma ba'an mul'atee hin beeku jedhu qorattoonni. Isin biratti maqaa horii maal jedhanii waamu? Mee kan beektanitti himaa. Kan nuti beeknu keessaa diimee, magaal, xiilloo, kuulii, booqee, balaccoo, fittaalee, daalee, jaldee, hambisee baay'eedha. Maqaan irra seenaa ishee isinitti himnu Veeroonikaa jedhamti. Veeroonikaan qe'ee baadiyyaa Oostiriyaa gaarreen qabu keessa jiraatti. Abbaan qabeenyaa ishee waanuma isheen guutu argee ajaa'ibaa jechaa ture. Boodarra dhimmi kunii qorattoota amala horii qoratan bira ga'e. Ajaa'ibas itti ta'e. Saawwan yookiin immoo loowwan duruu arrabaan huqqatti. Lafa arrabni hin geenye immoo horii biraatu irraa baaf yookiin mukatti riqatti yookiin gaaratti riqatti yookiin immoo namni hooksaaf keessumaa morma jala baay'ee jaallatu. Saani kun garuu waan addaa yookiin immoo amala addaa qabdi. Saani kun harataa ammayyaa magaalatti mana yookaan qe'ee keessatti itti haxaa'an akka lamaan fayyadamti. Akkuma agadaa afaaniin qabattee karaa harataa qabu dugda ishee, karaa ulee isaa immoo garaa jala huqqatti. Saani kun namatu bira hin jiru moo mukatti riqattuu dhabde moo horii biraatu bira hin jiru? Amala ishee yookiin immoo sababa isaa hin barre. Silaa dubbatte isinii gaafanna. Qorattoonni waa'ee isaa kana erga dhaga'anii qorataa jiru. Ga'umsa horiin qaba jedhanii yaadanis akka irra deebi'anii of gaafatan godheera. Bineeldoti mi'a akkanaa yeroo fayyadaman addunyaa bineensotaa keessa arguun baay'ee xiqqaadha. Kan beekamu kan chimpaanziidha. Saani keessan amala akkasii qabdi? Mee nutti himaa.